Yakana keessatti uummanni keenya akka shakkamu kan godhe mootummaa keenya waan jedhe sanatti xiqqoo ani mormii qaba. Uummanni keenya akka shakkamu kan godhe uummata keenyaati. Warra uummata keenya irratti hojjetu akka uummanni keenya shakkamu godhe malee uummanni Oromummaa akka uummata hammataa ta'e nuuf kan ragaa ba'uu qabu sirna gadaati. Sirna gadaa keessatti ilma argaa. Guddifachaa akkaataa isheetti jira ilma mitii ilma dhukkee maalima ilma isaa kan hin taane guddisee daaraa irraa urgufee bifatee akka ofiitti gaafa dhufullee qabeenya isaa kan dhaalchisu addunyaa irratti kan arginu Oromoo qofa. Kanaaf ragaa sararri waan jechuu barbaadu kan lammataa waan ani kaasuu barbaadu maalinni waa'ee miidiyaalee biyya keessa jiran uummata keenya irratti diffaameeshinii addaa gaggeessaa jiru jira. Warra kan immoo kan isaan deeggaran kanatti fakkaatu reediyoo dhaggeeffachaa jiran reediyoo maqaa dhoofnee maqaa ittiin goonu gurra leellisuu waan ta'eef inuma dhaggeeffanna garuu waan keessaa dhaggeeffachuu barbaanne dhaggeeffanneeti waan hin taane gataatu baran nama waan taaneef dhaggeeffata. Miidiyaa irratti wanti deemaa jiru uummata Oromoo irratti waggaa 25 dura wanna godhamaa ture san akka haalaatti fiilmii gurraacha'ee ammas deebi'anii irratti hojjechuudhaaf warra yaalii godhu warra dadhabaatu jiru. Miidiyaa jaraa sanatti bilbila kaasnee yoo bilbilee sarara isaanii biizii nama seetaatu godhaniiti yaada uummata biyya kana akka ta'etti fakkeessanii warra olola gaggeessu miidiyaalee kana kan jiru. Kana immoo kan isaan deeggaru miidiyaalee biirooleen adda addaa laayik broadcast kaleessa dhugaa miidiyaa isaanii bahaa jira. Kominikeeshinii ministeerri kan biyya kanaa Dr. Nagarii yaada mataa isaanii haasa'an yoo jedhan kuni isaanis namichi kun kan broadcast haasa'u kuni yaada mataa kiyyaatti ibsee haasa'uu qaba. Amma mootummaa keenya waltajjii irra jira yaada mataa fudhatee hojjechaa jiru kana OISuu fi nuti yookaan mootummaan kan OISuu nuti uummanni Oromoo OA minim gaaffii qaba. Garuu akkamitti deemna? Beesii keenya eegina akkamitti deemna? Nagaa biyya kanaaf uummanni Oromoo nagaa biyya kanaa eeguu irratti gahee guddaa uummata qabaa ture. Ammas akka biyyi kun hin diigamne uummata barbaadu keessaa tokkoffaan uummata Oromoo akka ta'e aartiidhaan baanee ibsaa jirra ammas gara fuulduraatti ibsina. Uummanni Oromoo sababa tokkoof diinaa miti saba tokko jibbaa jiru. Kanaaf gaaffii nuti qabnu booddee mootummaa keenya yaadnee mootummaa amma jiru kana yaadnee isin wajjin mari'achuu barbaanne malee akka aartisti walii yaadneetti ibsa ejjennoo 10 baasnee wanni saba keenya irratti gaggeeffamaa jiru kun sirrii mudannee ba'uus dandeenya jiru. Garuu isin wajjin mari'achaa yoo deemu mootummaan uummanni wal wajjaa walirraa beesii keenya eegaa yoo deemne akkasuma fiiginee waan tokko irra du'uu hin ta'e oopinee waan tokko daa'imatti gochuu hin ta'e akkamitti deemuu qabnee artistii fi mootummaan yoo walii galee artistii jechuun uummata jechuudha mootummaa jechuun uummata jechuudha. Kanaan yoo deemnee inuma bakka yaadu sangeenya abbaan koo waa tokko mammaa irratti waan dubbatu as isa san dubbachuu barbaada waan abbaan kiyya namichi qotiyyoo hate qotiyyoo jalaa hate qotiyyoo kee yoo si wajjin barbaade qotiyyoo keessanii argattu. Maaliif isatti dhoksee hate waan ta'eef yeroo baay'ee horii karaa yaa'a yeroo baay'ee karaas deemuu danda'eef karaas irraa maqsa. Amma warri dhugaa keenya gurraa hatetu dhugaa wajjin barbaadu barbaada. Kana immoo hin beeknu. Kanaaf manni keenya beektu bismaat nuyi caallee argamuu qabna. Caallee argamuudhaaf wal dhaggeeffachuu qabna. Uummanni keenya ajandaa saba biraa qabeenya saba biraa guurratti ajandaa qabu uummanni keenya. Kan kana godhu Oromoo suuti. Kan Oromoo balleessu. Oromoo keessa jiraatu beekati maqaa keenya kaasisuu danda'a. Kanaaf wal dhaggeeffachuu qabna. Waan jedhu kaasuu barbaada uummanni keenya isin akka imaanaatti adaraan imaanaa isin kennu maaluni warri amma dhufee hooggansa nu kennaa jiru kuni uummata keessaa waan nuti barbaadu waan uummanni barbaadu gochaa jira. Teessuma kanaan deemaa isin gidduutti akka qilleensi tokko uumamne amantaa qabna akka uumamne isin booda beekaa hallayyaatu jira. Ibidda lama filachuu qabaattanii dirqama ibidda lamaan san keessu darboo qabaatanii ibiddi guddaan kamii ibiddi xinnaan kamii addaan filadhaa malee ibidda keessa darbuun uummata Oromootiif ganaadha. Ibiddi xiqqaanii waan nu fuuldura jiru sanii ibiddi guddaan baatuma yoo ta'e isinis nyaatamtanii uummata keessa jiraachisa. Amma waan dhageessu malee teenyee shaayiidhaa gabbaanee gaafa waan Oromiyaan keessa jiru dhageessu miira keenya
gammachuu keessaa baasa waan ta'eef kana obsuu qabna. Uummanni kaayyoo qabu ni obsa. Kana jechuu barbaada galatooma.